Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya odeessaalee taphoota liigii Awurooppaa bara dorgommii jalqabaa baranaa dhuma torbee kanarratti godhaman irratti odeessaalee isiniif qindeessine nooliin hordofa. Pirimeer Liigii Ingilizii taphoota kaleessa dilbataa eblaa 17 2025 godhaman irratti Brighton dirree isaa irratti Fulham waliin 1-1 qixa yoo bahu garee baranaa gara Pirimeer Liigiitti wal guddate Sunderland tapha amansiisaa ta'een West Ham United 3-2dhaan mo'atee jira. Tottenham dirree isaa New White Hart Lane irratti Burnley keessummeessuudhaan 3-2 yoo injifatu garee leenjisaa dinqisiifamaa Pep Guardiola leenjuu Manchester Cityin Wolvesiin 4-2 mo'achuu danda'ee jira. Nottingham Forest ammoo Brentford 3-1 injifatee jira. Tapha eegamaa torbee jalqabaa Pirimeer Liigii Ingilizii Arsenaaliin dirree isaa Old Trafford irratti kan keessummeesse Manchester United 1-2 mo'amee jira. Tapha kanarratti Manchester United Arsenaal irratti olaantummaa kan fudhate yoo ta'u gara goolii Arsenaalitti irra deddeebi'anii dhiyaatanis carraa goolii galchuu osoo hin argatin hafanii jiru. Leenjisaan Manchester United Robin Amorim taphicha kana booda ibsa gaazexeessitootaaf kennan irratti akka jedhan wanta hundaanuu tapha kanarratti Arsenaaliin caallee jirra. Qabxii nu barbaachisu argachuu hin dandeenye mo'amuun nurra hin jiraatu ture jechuudhaan dubbatanii jiru. Arsenaal tapha kanarratti boqonnaan duratti goolii daqiiqaa 13ffaa irratti Kaalafiyooriin rukuttaa sarara galee mataadhaan galcheen 1-2dhaan injifachuu kan danda'e. La Liga Spainitiin Barcelonaan Mallorca 3-2 yoo injifatu Atletico Madrid Ispaanyooliin 1-2 mo'amee jira. Valencia fi Real Sociedad 1-1 yoo bahan Real Madrid har'a galgala sa'a 4 irratti dirree isaa irratti Osasuna ni keessummeessa. Ligue 1 Faransaaytiin PSG Nantes 1-2 yoo mo'atu Monacoon Le Havre 1-3 injifachuu danda'ee jira. Liigii Xaaliyaanii Serie A fi Bundesliga Jarmanii torbaan dhufu ni eegalama. Egaan hordoftoota keenya odeessaaleen ispoortii maddeen garaagaraa irraa har'aaf isiniif qindeessine kanuma hanga yerootti aanu wal arginutti yeroo gaarii.